fi Dimokiraatirraa Seneetarri Kaalifoorniyaa Kaamela Haaris yeroo jalqaba vaayirasiin koronaa mul'ate haala pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi murtiitti kennan irratti wal mormii guddaa geggeessan. Walfalmii sa'aatii tokko walakkaa kaleessa halkan Yuunivarsiitii Yuutaa kan magaalaa Salt Lake Citytti geggeessame kanarratti waa'ee dinagdeetii kaasee aga waa'ee eegumsa qilleensa naannootti akkasuma immoo aga waa'ee nama pireezidaantii Tiraamp mana murtii muummichaaf kaadhimaniitti dhimmoota hedduu irratti Peensi fi Haaris wal dura dhaabbatan. Pireezidaant Tiraamp torban darbe akka vaayirasiin koronaa irratti argame beeksisuu isaaniitu akka kaadhimamtoonni lameen walfalmii isaanii dhimma vaayirasichaatti fuuleffatan taasisee jedhama. Akka daataan yookaan galmeen Yuunivarsiitii Joons Hopkins agarsiisutti dhukkubichi agammaatti biyyattii keessatti namoota 200,011 ol ajjeese kanneen miliyoona 7 walakkaa ta'an immoo qabate. Filannoon pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti geggeessamuuf ennaa baatiin tokko hafee jiru kanatti pireezidaant Tiraamp irratti vaayirasiin COVID-19 argamuun fuuleffannaa duulana filadhaa gara dhimma vaayirasichaa irratti walfalmuutti deebise. Bulchiisi Waayit Haawus akka pireezidaantichi atattamaan vaayirasicharraa dandamataa jiran agarsiisuudhaaf kan carraaqii gochaa jiru ta'eyyuu gareen duula filannoo pireezidaantichaa immoo dhukkubichaan qabamuu isaanii akka bu'aa duulicha keessatti sagalee kennitoota hawwatuutti itti fayyadamuuf hojjetaa jiru. Pireezidaant Tiraamp eega wixata dabre kana bakka wallaansa vaayirasii koronaatiif galfamanii turan hospitaala waraanaa biyyoolessaa biyyattii kan Waalter Reed National Military Medical Center jedhamu keessaa ba'anii gara Waayit Haawusitti deebi'anii as akka nama wayyaa'ee hojii isaatti deebi'uuf qophaa'etti of agarsiisaa jiru. Addunyaa irratti yeroo ammaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 36 ol ta'ee jira. Akka qorannoo Yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin walitti qabametti lakkoofsi namoota agammaa vaayirasichaan qabame guutummaa addunyaa irratti miliyoona 36,566,574 ta'uun beekamee jira. Lakkoofsi kun kanneen vaayirasichaan du'an namoota miliyoona 1 ol dabalatee jechuudha. Yuunaayitid Isteetsi kan namoonni miliyoona 7 walakkaan keessatti vaayirasichaan qabamanii fi gara 112 keessatti lubbuu dhabanitti aantee ka jirtu lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniin Indiidha. Miliyoona 6,800 vaayirasichaan qabamee jira biyyattii keessatti. Lakkoofsa namoota du'aniin immoo Biraazilii. Namoota 148,048 agammaatti vaayirasichaan dhume. Indiin du'a namaatiin sadaffaadha. 1,105. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin badhaadhinaa Tigraay har'a magaalaa Dasee keessatti marii geggeessetti kanneen hirmaatan dhalattoonni Tigraay uummataaf garee siyaasaa akka tokko ta'anitti kan isaan miidhe ta'uu dubbatan jechuun Masfin Arraagee Daseerraa gabaasee jira. Marii galma Yuunivarsiitii Wallootti geggeessame kanarratti namoonni yaada kennan beektonni fi dhaabbattoonni siyaasaa taayitaarra turuuf yookaan immoo taayitaatti ol ba'uuf jecha wal morkiin geggeessan jeeqamuu nageenya uummataatiif raafamuu tokkummaa biyyaatiif sababaa ta'ee jira jedhan. Ilaalcha dogoggoraadhaan uummanni Tigraayiif addi bilisummaa uummata Tigraay tokko akka ta'anitti namoonni ilaalan akka jiranii fi kun immoo moggaatti akka qoodaman kan isaan taasise ta'uu dubbatan dhalattoonni Tigraay kun. Namoonni marii kanatti hirmaatan ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of keessaa qabu kabaafatan yoo ta'u uummanni Tigraay waa'ee tokkummaa Itoophiyaa qormaata keessa gashuu irratti eenyu waliinuu akka mari'anne filannoon dhufu dimokiraatawaa akka ta'u qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu dubbatan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Paartii badhaadhinaa Tigraayin mariin wal fakkaataan magaalaa Dirre Dhawaa keessatti geggeessamuusaa fi waa'ee deemsa jijjiiramaaf hojiiwwan qabatamoo hojjetamanii irratti hirmaattonni marichaa hubannaa argachuu isaanii Ministeerri Innoveeshinii fi Teknooloojii Itoophiyaa Dr. Abrahaam Masfin ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatii dhuftuu irratti geggeeffamuuf kan ittaanaa pireezidaantummaaf Riippaabilikaanii irraa dorgoman ittaanaa pireezidaantiin yeroo ammaa Maayik Peensiif kan Dimookiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman Senatarri Kaalifoorniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe Salt Lake City Yuutaa keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmii geggeessanii jiran. Maayik O'Sullivan akka gabaasetti pireezidaanti Doonaald Tiraampiif kanneen biroon Waayit Haawus keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaatti of baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira.
Pireezidaantiif giifti dureen akkasumas kanneen biroon Waayit Haawus keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiruu haguuge ka jedhan Haaris Tiraamp deebii isaan vaayirasii kana laalchisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru. The American people have witnessed what is the greatest failure of Lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pireezidaantummaa argameen beekne arge jedhan. Ittaanaa pireezidaanti Maayik Peens akkas miti jedhan. Bakka vaayirasiin kun ka'e Chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Tiraamp xumura baatii amajjiirra tamsa'inni vaayirasii kanaa akka xiqqaatu godhee jira. And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's Itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joe Biden imalli Chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka morman beekuu qabu. Peens akka jedhanitti Tiraamp qorannaan geggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Tiraamp lafa kaa'an gaaffii keessa galchan. If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannuuf nutti himan fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti hime ani hin fudhadhu jedhan. Stop playing politics with people's lives. The reality is Jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaaliin ni qophaa'a jennee amanna. Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise. Garuu jedhan Haaris rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seenin dura. Because of a so-called trade war with Sababa waraana daldalaa Chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 300,000 dhaban jedhan. Peens immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan. lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader. Daldala waraanaa Chaayinaa waliinitti hin milkoofne. Joe Biden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa kooministii Chaayinaa turan. Gam lamaaniif dhimmi ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababaa du'uu haadha murtii Ruut Baader Ginsbergiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti cichan Eemii Koonii Baaret bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii ka ta'an Andriyaa Gileespii Eemroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa ittaanaa pireezidaantii dogoggora nama pireezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhurraa of eeguudha. And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent Miidhaa administration. homaatu hin geessisin falmii isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Ittaanaa pireezidaanti Peens qaama bulchiinsa amma aangoorra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaateef deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni ittaanaa pireezidaantii filata miti. Pireezidaantii filata garuu waggaan kun adda kaadhimamaa pireezidaantii maanguddoo ta'e qabna. Kaadhimamaa ka biroo pireezidaantii yeroo ammaa dhukkuba hamaan qabamee jiru qabnaa jechuudhaan kolleejii Raandolf Maakan jedhamurraa Rich Miigar dubbataniiru. Ittaanaa pireezidaantiin inni kamuu yoo pireezidaantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti shiftoonni namoota hidhannoo hin qabaanne 14 ajjeesan jechuudhaan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa beeksise. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya Chaayinaa ta'uu hoogganaan biirichaa obbo Gaashuu Dugaas ibsaniiru. Shiftoota jedhaman keessaa 14 qaamolee nagaa eegumsa mootummaan yoo ajjeefaman 2 immoo harka kennachuu obbo Gaashuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti shiftootni socho'an namoota geejjibarra turan 14 eeggadda jechuunis gaafa kibxataa akka ajjeesan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti. Daangur አካባቢ በልዩ ስሙ ጉብላክ aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti haleellaan kun kan raawwatame namoota atoobisiin deeman 4 akkasumas kan konkolaataa fe'umsaa FSR jedhamuun deeman 9 irratti eeggadda shiftootni kunneen dhukaasanii kan ajjeesan konkolaataa dhuunfaa isaatiin kan deemaa ture lammiin Chaayinaa tokkos lubbuu isaa bakka kanatti dhabee jira. Namootni 8 ta'an ammoo hospitaala Paaweetti yaalii irratti argamu. Konkolaataan akkan sochoone dursinee itti himnee turre. Ta'us namootni miidhaan irra qaqqabe odeeffannoo waan qaban natti hin fakkaanne. Naannoo kanatti kanaan duras rakkoon nageenyaa waan tureef shiftoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture.
jedhan. Lakkoobsa namoota du'aniif namoota madaa'anii hospitaala Paaweerraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne yeroo humnootni nageenya eegumsaa mootummaa bakka kanatti tarkaanfii fudhatanitti shiftoota irratti tarkaanfii fudhataniin 14 yommuu ajjeefaman 2 ammoo harka isaanii kennataniiru jedhan. Obbo Gaashuun meeshaalee waraanaa shiftootni kunneen qabatanii turanis akka qabaman kan isaan dubbatan. Shiftootni kunneen haleellaa kana maaliif raawwatanii jedhamanii kan gaafatamaniif hoogganaan biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Gaashuun yommuu deebisan akkas jedhan. ሽፍቶቹ ያው የሚታወቁ ነው። ሁለት አይነት እንቅስቃሴ ነው ያሳዩ። Shiftootni kunneen naannoo kanatti sochii lama kan isaan agarsiisan. Ka'umsi isaanii dhalattoota naannoo Beenishaangul Gumuz Sudaan keessa jiraatan ta'uun dargaggoota naannoo sana amansiisanii ofitti dabalanii rakkoo geessisuuf kan tattaafataa turan. Kanaan dura hooggansa naannichaa keessaa namni turee fi ammas lammii Sudaan namni ta'e as keessatti argama. Fedhiin keenyaa rakkoo bulchiinsa gaariitii yookaan kana rakkannee jedhanii mootummaatti waan mari'atan hin qaban. Akkasumaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu jedhan. Yeroo ammaa kanas haala bakka qaaxxeen kun itti raawwatametti jiru haala kanaan ibsanii jiru. Hoogganaan kun አሁን እንግዲህ የተጀመረው ስራ ተስፋ ሰጪ ነው። hojiin nagaa eegsisuu jalqabame abdii namatti hora. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti namoota lubbuu namoota nagaa dabarsaa jiran shiftoota irratti hojii qulqulleessuu fi bakka sanaa dhabamsiisuu hojjetaa jiru. Hooggansis uummataa wajjin mari'achaa haleellaan biraa bakka sanatti akka hin uumamne hojjetaati kan jiru. Yeroo ammaa kana hamma ta'e tasgabbiin aanaa daangulitti deebi'eeraa jechuun ni danda'ama jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraatti waggoota lamaan darban keessatti lubbuun lammiilee nagaa qaamolee hidhatan jedhamaniin darbaa turuun isaanii yaadatama. Kanarraan kan ka'e godinni Matakkal labsii yeroo hatattamaa jalatti akka bulu godhamuun isaanii yaadatama. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu baraaruu hin dandeenye kanneen jedhaman hooggansa aanaati hanga naannootti kan argaman namootni 40 ol ta'an kan aangoo isaanii irraa kaafaman torban darbe keessa ta'uunsaas akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii itti aanutti ceena. Adeemsi umurii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyattii balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase. Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiin jiru uumeetiin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Dura ta'an paartii Dimokiraatawaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabuu ka'aa turerraa kaaseetiin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin wal qabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan. Akka ejjennoo dhaaba keenyanitti kun sirrii miti jenneetiin yaadna. Heerri mootummaa waggaa 5 qofa kaaya. Waggaa 6ffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatiin jenneetiin ejjennoon keenya ammallee qaqqabe. Haala marginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa 5 waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jirani. Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Izeemaati. Izeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaa gamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Izeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el. እንግዲህ እኛ ውሳኔው ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ባንሆንም ግን ህገ መንግስታዊ እንደሆነ ተቀብለናል። Nuti murtee kanatti guutumaan guututti gammaduu baannullee bu'uura seeraa akka qabu amannee fudhanneetiin jirra. Amma
filannoon bara 2013 ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra. Kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiniin amanna jedhan obbo Naatnaa'el. Profeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu.